Yooyya baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoostiin isin ga'ee isiniin jedha. Dhalateera fayyisa, dhalateera fayyisa, dhalateera fayyisa, duban qabu barrisa. Dhalate, 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 dikaan cubbuu dhalate, 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 fayyisa lubbuu dhalate, 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 dikaan cubbuu dhalate, dhalate, dhalate. Kaawwanni kamiyyuu isa daangessuuf isa diqqeessuu hin dandeenye oliin ol gubba'aa latti yeroof barri bakkiif haalli isa daangessuuf isa diqqeessuu kan dandeenye Kiristoos nama ta'ee qaama ta'ee yookiin nafa uffatee gara biyya lafaa dhufiisaan dura jecha ta'ee biyya waaqaa ture. Jechi sun waaqa ture. Kamana mootummaa keessatti dhalata jedhamee eegamu dhiisee gimoo manaa jala dhalate. Ilma waaqaa ka bara baraa jedhamuu dhiisee ilma Yoosefii namicha muka bocuu ta'ee dhufe. Inni kun bilbaasa dhumaan qanne, jiruu jeenfaan qanne, eebba bara baraa, jireenya shakkiin qanne, jireenya amansiisaa kan warra isatti dhugeeffatan maraaf inni kenne kan nami hojii isaatiin hojjetee argatu don ta'in badhaasa waaqa abbaatiin. Annoo dhalatee fi baaruu barbaadaa.